Barnoonni furtuu hundaati. Isaan addunyaan ifatti baate. Biyyoonni addunyaa irratti mo'anii fi biyyoonni hiyyeeyyiin illee icciitiin isaanii tokko qofa. Barnoota. Kanaaf education is the most powerful weapon that you can use to change the world jechuun Afrikaanonni duula gabrummaa kolonii gara hidhannoo sammuutti ceesisan. Oromoonis akka saba tokkootti gabrummaa ofirraa kuffisuuf tooftaa baafatuutu irra ture. Kunis icciitii diinotaa hubachuurraa madda. Abataada Yaaqubesi marqedalan waqattaan seekeetti galan laatini raagonni si dalchee alaa oofeesi tunu galchee laatini raagonni si dalchee alaa oofeesi tunu galchee. Abataada Yaaqubesi marqedalan waqattaan seekeetti galan fardi kiiloo afur gulufee Afrikaa dhaquu qaba buufee. Icciitiin guddaan diinotaas Oromoon galaanaa yoo barate nurra garagala kan jedhu ture. Qabsoon Oromoos asirraa daandii haaraa qabate. Jeneraal Taaddasaa Birruu abbaa sabboonummaa Oromoon barachuu qaban qabsoo isaanii eegalan. Waldaa wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa gaaddisa ta'uun Oromoo walitti qabu eegale. Ta'us garuu walitti qabamni saba kanaa kan isaan yaaddessu mootummoonni impaayiratti gaggeessitootaa fi miseensota waldichaa gochoota suukanneessaa adda addaa irratti raawwachuun waldicha gufachiisuuf yaalii guddaa taasisan. Haaluma kanaanis hooggantoota hedduu murtee dabaan adabaniiru. Kunis qabsoo waldichaa akka duubatti harkifatuuf sababa ta'e. Ta'us garuu qabsoon Oromoo qabsoo akka salphaatti gufatu miti. Kudhanduu kumatu itti biqila, abbaan du'us ilmatu itti guddata. Imalli isaa tokkummaadha, galmi isaa bilisummaadha. Ilmi qabsoo abbaarraa dhaala akkuma jedhan bara 1985 haqiiqa waldaa Maccaaf Tuulamaa qabatee Oromiyaa diinni saamte deebisnee misoomsina. Kanaafis daandiin keenya akkuma kaleessaa tokkummaadha jechuun waldaa misooma Oromiyaa tokkummaan misoomaaf jechuun dhalate. Dhaloota isaa irraa kaasee dhiibbaalee hedduu dandamachuun imala isaatti fufe. Rakkoolee siyaasaa fi hanqina gaggeessummaa irraa kan ka'e yeroo dheeraaf akka maqaa isaa hin turre. Uummata birattis fudhatama amma kan argate jechuun nama rakkisa. Garuu imala isaa hin dhaabne. Haadholiin Oromoo du'uu hin qabdu. Oromoon daandii dhabee, bishaan dhabee yeroon itti raggatu gahuu qaba jechuun gola Oromiyaa keessa naanna'ee qorraa fi aduu, baddaa fi gammoojjii osoo hin jedhin halkanii fi guyyaa hojjechuu itti fufe. Naannolee adda addaa keessatti mana barumsaa ijaaruun uummanni Oromoo barnoota itti hidhatee akka ka'uuf hojjechaa ture. Yeroo gara yerootti xiyya diinotaa qolatee kiyyoo diinotaa irra ce'ee uummata bal'aa bira ga'uun miseensota isaa baay'ifachaa dhufe. Kuni kanaan osoo jiru guutuunni misoomaa waldicha ijaaran waan tokko hubatan. Sochiin duula misoomaa eegalame qofti galma yaadame biraan sabicha akka hin geenye hubatan. Qabsoon misoomaa qofti Oromoo gabrummaa fi hiyyummaa gama hundaa keessaa baasuu hin danda'u. Kanaaf qabsoo gara biraatti ce'uun dirqama ta'ee argame. Haaluma kanaan mariin ni eegale. Mana barnoota addaa yookaan immoo keessa jiraatanii itti baratan boarding schoolii sadi akka naannoo keenyatti hojiirra oolchuudha. Ani mana barumsaa akkasii baay'ee namatti ture jechuudha innaan daa'ima ture. Barnoota irratti hojjechuu jechuun fooqii ijaaruu jechuu miti. Yookaan immoo warshaa tokko ijaaruu jechuu miti. Barnoota irratti hojjechuu jechuun dhaloota ijaaruu jechuudha. Dubbiin walii birmatanii naannoo ijaaruuti. Naannoo irra darbee immoo biyya ijaaru. Falmiinis ni jabaate, ni ta'a, hin ta'u, ni danda'ama, hin danda'amuun gareen lama uumame. Yaalii kufi malee yaaluudhaaf hin kufin akkuma jedhamu yaadolee kufiinsaa hedduu booda gareen tokko mo'atee fiixetti ba'e. Bara 2006 hundeeffame isaa waggaa 21 booda yaadama haaraa Oromiyaa galaana hayyootaa taasisna dhaadannoo jedhuun gooticha misooma Oromiyaa kan ta'an obbo Abbaa Duulaa Gammadaatiin sochiin eegale. Kunis dhaloota qaroo abdii biyya kanaa biroo Oromiyaa ceesisuu danda'an walitti qabuun qaree Oromiyaaf gumaachuudha. Kunis tooftaa qabsoo isa addaa ta'e Oromoo guutuu biratti fudhatama guddaa argate. Sochii agarsiisa galii walitti qabu yeroo sana ture aastaa qabsoo ta'e odaa geemshoo hawwii fi kaayyoo qaxalee dhaloota lafaa dhufaa ta'e fiigichi ni eegale. Daa'imman Oromoo odaa geemshoo galuuf ganamaa galgal dheebochuu eegalan. Egereen Oromiyaa ifuu eegale. Guddummaan saba kanaas addunyaa hundatti mul'achuufi. Yeroo jalqabaatiifis godinoota hundarraa barattoota dorgomsiisee barattoota 192 fudhatee magaalaa Adaamaa mooraa Inistituutii Leenjii qaamota seera Oromiyaa keessatti barsiisuu eegale. Kanaafis yoomuu kan isaan hin daganne obbo Alamaayyoo Atoomsaa oolmaa guddaa saba kanaaf oolan.
Kunis hundeeffama Oromiyaa xiqqoof sababa ta'e. Dhaloonni boruu saba kana gaggeessuu danda'u dhaloota qaroome aadaa fi duudhaa isaa beeku kan sabboonummaan dagaage ta'uu akka qabu wal nama hin gaafachiisu. Haaluma kanaan barattoonni Oromoo gam lamaaniinuu ga'oomuuf kuni carraa guddaadha. Haaluma kanaan guyyaan guyyatti dabarsee firiin dadhabbii nama hundaa mul'achuu eegale. Oromoonis mataa ol qabatee Afrikaa irra ce'ee dorgommii addunyaaf of qopheessuu eegale. Barattoonni yeroo jalqabaatiif qormaata kutaa kurnaffaa fudhatan hedduun isaanii Istireet A fi qabxii 4 galmeessuun imala seenaa tokko jedhanii eegalan. Saba guddaa kana bakka bu'uun dorgommii daanutti yoo ce'an dhaloonni lafaa dhufaa hedduun akka fuulleetti of duratti ilaalaa dadammaqiinsan hidhatanii imala gara mana barnoota bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa eegalan. Waajjii jalqabaatiin qormaata seensa yuunivarsiitiin qabxiin olaanaan galmaa'uu baatus barattoonni Oromoo kunneen qabxii olaanaa fiduun dhaloota itti aanuuf daandii saaqan. Hooggansi mana barnootaa ciminaa fi hanqina jiru madaaluun ga'umsaa fi xiiqii cimaan darree dorgommiitti deebi'an. Haaluma kanaan dorgommii marsaa lammaffaan seenan hojjetamee addunyaa jabjachisiise. Hedduuf amanuun rakkisaa ture. Saba qaalii gatii ofii beekuuf garuu gammachuu ture. Barataa Caalaa Adaanaa akka biyyaatti qabxii 649 fiduun fiixee barattoota Itoophiyaatti ol ba'ee haaluma wal fakkaatuun barataa Raajii qabxii 647 galmeessuun seenaa qabxii barattoota biyya kanaa guutumatti jijjiiran. Dorgommiin itti fufe baachiin yookiin labanni sadaffaan bakka bu'ee ta'us garuu sababa garagaraan biriin labata sadaffaa hedduus osoo hin mul'atin darbe. Kun ittuu xiiqii dabalee hidhannoo jabeesse. Qaxaleewwan ilmaan Oromoo eenyuu dhaabuu akka hin dandeenyetti ka'an. Gurraa fi ijji Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa gara odaatti naanna'e. Labata afuraffaatu bakka bu'ee dirree seene. Dorgommii tureen seenan irra deebi'ame. Barattoonni Oromoo hammam akka ga'anii fi eessa akka ka'an hundumatti mul'isan. Qaaliiwwan ilmaan Oromoo Oromiyaa irra darbee Itoophiyaaf utubaa Afrikaaf wabii darbees addunyaaf abdii ta'anii ol ka'an. Dorgommii tureen barataa Naa'ol Saamu'eel riikardii barataa Caalaan qabamee ture fooyyessuun qabxii 653 fiduun seenaa irra deebi'e. Akkasumas barattuu Beetliheem qabxii 642 fiduun seenaa barattoota Oromoo qofa osoo hin taane seenaa barattoota shamarranii jijjiirte. Barattoota 125 qoraman keessaa barattoonni 46 qabxii 600 ol yoo galmeessan barataa eenyummaa yeroo jalqabaatiif barnoota fiiziksii 100 galmeessuun daandii haaraa dhalootaaf saaqe. Yaaqubesi marge dalani waaqattaan seekeetti galani fardi kiiloo 4 gulufee Afrikaa dhaquu qaba bufee. Dhaloonni wal harkaa fuudhee fiigicha gara fiixee milkaa'inaatti fufe. Hidhannoon daranuu jabaate. Gootummaan warraaqsichaa akka ibidda saafaa babal'ise. Dhabanni shanaffaa itti gaafatamummaa fi imaanaa cimaa fudhatee qabsoo itti aanuuf gara dirree dorgommii seene. Injifannoo dachaa gochuuf kallattii qabsoo haaressuun kallattii hundumaan milkaa'ina gonfatan. Madaallii qabxii 600 keessaa yeroo sana tureen barattoota 177 qoraman keessaa barattoonni 101 qabxii 500 ol yoo fidan seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif fiiziksii fi herreega 100 galmeessuun gatiixaa jaarrotaaf mata dhukkubbii taatetti falaka'an. Barataa Kooket Hundee fi Abdulaziz qabxii olaanaa yoo galmeessan barattuu Siifan Fiixaa qabxii olaanaa fiduu qofa osoo hin taane barnoota herreegaa 100 fiduun haadha seenaa taateetti. Galmee seenaa fuula duratti seenaan katabee jagna dubartii. Galmee seenaa fuula duratti. Laban yookiin baachii jaaffaan abbaa dabareeti. Lakkoofsi isaanii xiqqaatus guddummaan isaanii akkasuma. Imaanaa dachaa isaan irra jiru galmaan gahuun dhaloota dhaalchisuu malee carraan biraa hin jiru. Isaanis akkuma isaan duraa yeroo osoo eeggatan gidduutti taateen addaa ta'e. Innis qulqullina barnootaa mirkaneessuuf qormaanni biyyaalessaa yuunivarsiitoota keessatti kennama murtee jedhudha. Murtichis wal falmisiisaa fi sodaachisaa ture. Namni bakakkaa beekuu dibbeedhaan annahaaree akka weellisaan jedhe kun isaaniif yaaddoo hin turre. Keessattuu ofitti amanamummaa guddaa fi kutannoo cimaadhaan barattoonni keenya maarsi irratti osoo qoramanii jijjiiramni dhufu hin jiru jechuun ammas akkuma kaleessaa eebba sabaan dabaalamanii gara qabsoo marsaa itti aanuu ce'an.
ijji gamaa gamanaa as naanna'an imala barattoota Odaa keessatti qormaanni kun isa addaa ture. Garuu qaxaleewwan mallattoo qulqullina barnootaa ta'an har'as seenaarra deebi'uuf jirumoo akkuma haasa'amu ta'uu laatan gaafii namoota baay'ee ture. Guyyaan guyyatti dabarsee torbaanitti wal kennee yeroon dhufte. Dubbii keessa nama hundaatti sodaamte tokkotu dhagahame. Barattoota 980,080 ol qoraman keessaa barattoonni qabxii 50 ol fidan barattoota 28,000 qofa. Kunis parsantii 3 kan hin caalledha. Akkasumas manneen barnoota qormaata fudhatan keessaa manneen barnoota naannoo 1,000 caalan barataa tokkos hin dabarsine kan jedhu ture. Kun ittoo sodaa dabale. Ta'us garuu har'as akkuma kaleeti. Hundeen koo keetii gufuu maaltu adda nu baasaa daandii keenyatu tokko seenaa wal nu fakkeessa jechuun ammas seenaa dabalee gammachuunis gammachuu caale. Barattoota qoraman 76 keessaa 21 qabxii 600 ol yoo galmeessan barataa Roobee Raasmaraa 652 shamarran keessaa barattuu Geexee Boonaa 637 galmeessuun tarree seenaa keessa galaniiru. Dhaloota itti aanuuf imaanaa dhiisanii ofiif akeeka fuulduraa qabatanii imala itti aanuuf daandii saaqataniiru. Akka waliigalaatti injifannoon boonsan galmaa turaniyyuu waggoota 3 darbaniif riikardiin akka biyyaatti jiru nu harkaa fudhatamuunsaa gungummii uumaa jira. Keessattuu waggootan itti aanan keessatti dorgommiin cimaa waan jiraatuuf kana ammumarraa jalqabee barataa fi manni barnootas itti yaaduu qaba. Yoomiyyuu caala yeroo itti kutannoon hojjechuu qabnudha. Oromoon yeroo ammaa dorgommii ganda keessaa irra darbee jira. Kana booda dorgommiinsaa addunyaa faana. As qofa osoo hin taane dhaloonni kun yuunivarsiitoota seenan kamittuu dorgomaa hin qaban. Injifannoo kalee har'as dachaan dabalaa jiru. Barataa caalaa ammas akkuma caaletti jira. Digirii 2 ol faana barachuun herreegaa fi fiiziksii koorsilee 60 A+ fiduun fiixee milkaa'inaa isa dhumaatti ol ba'uun barataan raajii ammas raajii hojjeteera. Itoophiyaa qofa miti. Ba'a giddu galeessaa United Arab Emirates hanga Chaayinaa, Kooriyaa hanga Awurooppaa, Joorjiyaa hanga MIT addunyaa irratti raajii hojjechaa kan jiran ilmaan Oromoo ijoollee Oromoo irra darbanii kan addunyaa ta'anii jiru. Seenaan seenaa dabalee kunoo har'as qaxaleewwan keenya nu boonsanii jiru. Hooggantoonni, barsiisonnii fi miseensonni waldaa misooma Oromiyaa baga gammaddan. Hundumaayyuu caala uummanni Oromoo ganamaa fi galgala ilmaan keessan bira dhaabbattan baga firii dadhabbii keessanii argattan jenna. Ammas imalli itti fufa. Dhaloonni kunis akkuma dhaloota darbee xiiqii fi kutannoo cimaadhaan hidhatee ka'ee jira. Galmi isaa eessa laata? Umrii nu dheeressee nu haa agarsiisu. Oromiyaan dhaloota qubee baratee fi tokkoomeen addunyaa irratti guddattee fi kabajamtee bara baraan haa jiraattu. Horaa bulaa deebanaa.